Akkam jirtu hordoftoota kee raadiyoo Orootiif bakka jirtanitti nageenya Oromummaa kan koo sinagaa'u. Egaa qomoowwan koo obboleessi kan kenna Sigimoo Shaw har'a Saudi Arabiyaa keessatti qabamee jira. Akkuma beekamu ilmaan Oromoo biyyoota Arabaa keessa jiraatan keessattuu biyyoota Saudi Arabiyaa keessatti jiraatan yeroo hundaa haadha fi abbaa isaanii dhiisanii biyya isaanii dhiisanii Oromiyaa dhiisanii biyya ambaa keessatti hojjedhee naa darba. Hojjedhee jijjiirama jedhaniitiin deemu. Keessattuu Saharaa fi bishaan baharaa Yemen yookaan karaa Jibuutii yookaan karaa Somaaliitiin caniitiin biyya Saudi Arabiyaa san ga'u. Erga biyya Saudi Arabiyaa gaa'inillee immoo ilmaan Oromoo kana keessaa kanneen dhuunfaa isaaniitiif jiraatanii fi kanneen sabaaf jiraatantu jira. Warreen kanneen sabaaf jiraatan keessaa tokko har'a Sigimoo Shaw nama jedhamudha jechuudha. Mucaan isin background screen kiyarratti argitan kuni ilma Oromoo Jimmatti dhalateedha. Garuu ilmaan Oromoo biyya Saudi Arabiyaa keessa jiraatan hammaan arge irratti viidiyoo isaatti yeroo hunda ilaalutti guyyaa tokko gandummaa itti dhagahame. Oromoo waan ta'aniif Oromummaa isaaniitiif jaallatee sagalee miidiyaa adda addaa irratti sagalee kennaafitu. Hadha garuu guyyaan isa gaheetiin shorxaadhaan qabamee mana hidhaa jira. Nuti hoo maal hojjannaaf? Nuti hoo maal goonafiif? Egaa obboleeyyan koo namoonni viidiyoo kana argitan hundi keessan share, subscribe, like gochuu hin dagatina. Keessattuu ilmaan Oromoo Saudi Arabiyaa bira jiru naaf gahaa jechuu barbaada. Egaa obboleeyyan koo mucaa isin background screen kiyarratti argitan kun Sigimoo Shaw jedhama. Hordoftoota hedduu qaba. Ilmaan Oromootu jiraataa jira. Ilmaan Oromootu jiraata. Hadha garuu qabamee mana hidhaa seenee jira. Akkuma Facebookiin isaa himeerti Facebook isaa irratti barreesse narratti bilbilaa jedha. Bilbileetiin irraa adda baafachuu hin dandeenye. Garuu barreeffama barreessan hidhamee jira jedhee jira. Egaa obboleeyyan koo mucaa kana seenaa isaa waa xiqqoo isinitti hima. Baroota darban kana keessatti walaloo adda addaatiin ilmaan Oromoo mana hidhaa keessatti ajjeefaman, ilmaan Oromoo mana hidhaa keessatti azalaan du'anii fi ilmaan Oromoo mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti dararaa adda addaatiin, ho'iinsa adda addaatiin, dhukkuba adda addaatiin mana hidhaa keessatti du'anii fi kan umriin guutuu itti murteeffame fa'aatu achi keessa jira. Yeroo kan hunda sagalee jala bu'eetiin nu ibsaa ture. Miidiyaa keenya guddaa Saudi Arabiyaa keessatti hundaa'e jechuun nu dandeessisa. Egaa har'a garuu mucaan sun sababa waraqata dhabuudhaan, sababa eeyyama dhabuudhaan hadha qabamee mana hidhaa itti darbatamee jira. Egaa obboleeyyan koo bakka jirtanitti kanneen biyyoota Arabaa keessa jirtanii fi biyyoota Awurooppaa, Ameerikaa, Awustiraaliyaa keessa jirtanillee mucaa kana duubaan akka dhaabbatan abdii qaba. Mucaa kanaaf sagalee akka taatan abdii qaba. Mucaa kana yoo danda'ame osoo hin bubbuliin mallaqaan baasisuu akka danda'amu irratti hojjetamuu qaba. Mucaa sagalee ilmaan Oromoo ta'uudhaaf. Namni waamu tokko ofii jiraata, tokko lammii isaatiif jiraata. Namoota baay'ee ofii jiraatan arginee jirra, namoota baay'ee lammii isaaniitiif jiraatan. Mucaa kan nama lammii isaatiif jiraata ture. Biyya Saudi Arabiyaa keessatti, biyya Arabaa keessatti sanuu sagalee namaa ta'uun biyya ulfaatu keessatti biyya immoo mallaqa xiqqaa itti argatteetiin keessattuu ilmi dhiiraa mallaqa xiqqaa itti argatee achirraa immoo hambifatee kireeditii itti guuttateetiin ilmaan Oromoo laayiviidhaan feesbuukiidhaan sagalee ta'uun waan baay'ee nama ajaa'ibsiisudha. Kanaafuu ilmaan Oromoo viidiyoo kii argitan kun sheer godhaatii ittiin ga'a. Mee waa tokko wal yaadachiisa. Viidiyoo inni asiin dura dalage sagalee isaa san mee dhaggeeffannee walitti deebi'e na wajjin tura. Rakkannee biyyaa baanee jiraachuuf mirga dhabnee rakkinaaf maatii taanee rakkoosa keessa jirru hin imannu hormatti saba koon hungatinaa nu qaqqabaa ammatti yaa rabbi si kadhannaa nuuf laaffisi baratti. Rakkina keenya argaamaaf callistan yaa biyyaa meeqatu nu biraa du'ee lammiitu lammiif iyya yakka tokko raawwannee hin qabnu cubbuuf shiraa firri nu dagatullee rabbiin guddaan nuuf jira. Adaraanu yaadadhaan hungatinaa alatti maal osoo uumaa hafne rakkoo guddaa kanatti nuti rakkoon filannee rakkootu ta'ee dachaa adaraanuuf birmadhaa biyya keenya nu galchaa harmeen ijji ishee jaamii halkaniif guyyaa boossii dukkana keessaa baanee wal arginaatii obsii. Bara firri diinomee fira isaa wallaalu yoo duunillee nu galchaa maatiin nu haa awwaalu rakkina humnaa olii keessummeessaatu jirra
jireenya du'aa olii isa jiru immoo gadii giddu galeessa jirra. Dhiiraaf shamarran keenyaan nutti hammaatee dararaan keessattuu nu ulfaataa rakkoon keenya barana. Keessattuu ni ulfaataa rakkoon keenya barana. Rakkoo ulfaataa kana waggaa tokko baanneerra waan ilmi namaa hin taane biyyees kunnee nyaanneerra. Dhiiraaf dubaran qabuu garaatu nu gubatee mee rakkoo keessa jirru lammii yoom nuuf hubate. Mee rakkoo keessa jirru lammii yoom nuuf hubate. Gariin karaatti harcaanee akka baala birbirsaa gufuu meeqaan dhaanamnee dhiiga keenya firfirsaa. Garii galaana nyaatee qurxummiif soora taanee rakkannee waan nu taane dhalli namaatu hin taane. Dhibbaayyoo manaa baane 50 karaatti hafaa garii ofuu dadhabee dhagaa keessa faarafaa. Rakkoo lammii koo hargaa garaa maaliin naa rafa. Rakkoo lammii koo hargaa garaa maaliin naa rafa. Rakkoo mana godhannee mana jireenyaa keenya yaa Rabbi yoom gammannee nu lafa yaanne geenya. Jiruu biyya hormaatii nu arganii kophaatti hamba maal komannaree keenyatu nu doorsisee hambis dabaree darbee hunduu nutti roorrisee. Bineensa baddaa taanee ilma namaa baqanna dhiitamnee kabalamaas afaan keenya qabanna. Maali badiin lammii koo kan lubbuun isaa badu yaa biiftuu gammachuudhaame yoom nuuf baata aduu. Rakkannee biyyaa baanee jiraachuuf mirga dhabnee rakkinaaf maatii taanee rakkoosa keessa jirru hin imannu hormatti. Saba koo nun gatinaa nu qaqqabaa ammatti yaa Rabbi si kadhannaa nuuf laaffisi baratti. Rakkina keenya argaamaaf callistan yaa biyyaa meeqatu nu biraa du'ee lammiitu lammiif iyya. Yakka tokko raawwanne hin qabnu cubbuuf shiraa firri nu dagatullee Rabbiin guddaan nuuf jira. Adaraanu yaadadhaan hungatinaa alatti maal osoo uumaa hafne rakkoo guddaa kanatti. Nuti rakkoon filannee rakkootu ta'ee dachaa adaraanuuf birmadhaa biyya keenya nu galchaa. Harmeen ijji ishee jaamii halkaniif guyyaa boossii dukkana keessaa baanee wal arginaatii obsii. Bara firri diinomee fira isaa wallaalu yooduun illee nu galchaa maatiin nu haa awwaalu. Rakkina humnaa olii keessummeessaatu jirra jireenya du'aa olii isa jiru immoo gadii giddu galeessa jirra. Dhiiraaf shamarran keenyaan nutti hammaatee dararaan keessattuu nu ulfaataa rakkoon keenya barana. Keessattuu ni ulfaataa rakkoon keenya barana. Rakkoo ulfaataa kana waggaa tokko baanneerra waan ilmi namaa hin taane biyyees kunnee nyaanneerra. Dhiiraaf dubaran qabuu garaatu nu gubatee mee rakkoo keessa jirru lammii yoom nuuf hubate. Mee rakkoo keessa jirru lammii yoom nuuf hubate. Gariin karaatti harcaanee akka baala birbirsaa gufuu meeqaan dhaanamnee dhiiga keenya firfirsaa. Garii galaana nyaatee qurxummiif soora taanee rakkannee waan nu taane dhalli namaatu hin taane. Dhibbaayyoo manaa baane 50 karaatti hafaa gariin ofuu dadhabee dhagaa keessa faarafaa. Rakkoo lammii koo hargaa garaa maaliin naa rafa. Rakkoo lammii koo hargaa garaa maaliin naa rafa. Rakkoo mana godhannee mana jireenyaa keenya yaa Rabbi yoom gammannee nu lafa yaanne geenya. Jiruu biyya hormaatii nu arganii kophaatti hamba maal komannaree keenyatu nu doorsisee hambis dabaree darbee hunduu nutti roorrisee. Bineensa baddaa taanee ilma namaa baqanna dhiitamnee kabalamaas afaan keenya qabanna. Maali badiin lammii koo kan lubbuun isaa badu yaa biiftuu gammachuudhaame yoom nuuf baata aduu. Umurii dargaggummaa kan tajaajillu maatii sagalee keenya dhabdee biyyaa nuuf boossi haatii. Alagaaf harree taanee hundumaafuu ergamnee jireenyaafuu jibbamnee hanga namaa hanqannee. Nyaachuudhaaf nyaata dhabnee uffachuuf huccuu hin qabnu rakkoo keenya furachuuf namatti mannu hin qabnu. Guyyaa aduun gubannee halkan qorraan dhaanamaa maqaan nutti baafamee sareedhaan nu waamamaa. Rakkinni nutti ulfaatee nu sakaaleera jilbaa gariin nuyyuu yaadatuu burraaqee alaa sirba. Mirga uumamaan qabnu ilma namaan sarbamne alagaadhaan dhiitamne asiif achi darbamne. Gadi ciisuuf bakkeen jiru dubbachuuf carraan qabnu ilma namaan miidhamnus rabbirra abdiin dhabnu. Maaf callistu yaa lammii mee qomoo nu yaadadha. Rakkoo keenya hubadha as keessaa nu baafadha. Harka keessan holqabaa rabbumaan nuuf kadhadha. Adaraa yaa saba koo sabanaaf dhiigaaf lafee miidhamneerra yaa firaa kanarra maaltu hafe. Yaa Rabbi nuuf birmadhuu nuuf laaffisi dararaa osoon qochoo qabaadhe akka allaattiin barara. Rakkoo ulfaataa baachaa of sossobee sabara. Xiinsammuun nu tuqamee nuti ijoollee kichuu adaraa nuuf wotwaadhaa yaa saba koo yaamichuu. Alagaan alagumaa kan siif hin qabne naasuu Rabbitti homtuun cimuu as keessaa nu haa baasu. Hedduutu nurraa du'ee kaan dhukkubsatee aadaa rakkoon nu keessa jirru gubee marrumaan waada.
rakkoon nu keessa jirru gubee marrumaa waada garaachi nu luqqa'ee lafeerraa dhumee foonu saba koo nuuf birmadhaa nutti maa akka goonu rakkoof harkan kenninee osoo jalaa dheessinu rakkinni nun baqannee fuunee eessa geessinu dararaan nutti cimee rakkoon nuuf ta'ee siree yaa rabbi maaf cinqabne kun maaf nuuf ta'ee hiree yaa haadha koo yaa abboo imimmaan kee haqadhu harka kee holqabiiti rabbumaan nuuf kadhadhu imimmaan kee lolaastee maddii kee hin jiisinii yaa rabbi nuuf birmadhu asitti nun dhiisinii guggubanneerra qaamaan keessa keenyaaf alatti guggubanneerra qaamaan keessa keenyaaf alatti haalaanuu nutti cimtee kan dhalanaa baratti gariin tasa of jibbee of rarraaseetuu du'a mee yoomuma gammannee rakkinni nurraa gu'a yaa rabbi si kadhannaa harka keenya holqabnee gariin baaduu gannaqaa nuti dhama dhugnu dhabnee yaa jiruu biyya hormaa kan sin argine firri fayyaa keenyattis baanee nu caccabeera dirri foon qaamarraa nu dhumee akka siidaa dhaabatu halkaniif guyyaa boonya nam tokko nu yaadatu ifa rabbiin arginu dukkanaan haguugamnee carraa jiraachuu dhabnee alagaan hacuucamnee keessaa fala hin qabu waanjuu alagaa baannee namummaa keessaa baanee ammaarree biyyee nyaannee imimmaan nurraan qooruu isaan maddii dhiqataa osoma akkas jennuu duutis nutti siqata warra nu biraa du'es maraniitu baasanii yoo waan tokko dubbanne dullaan ol nu kaasanii yaa lammii nu qaqqabaa mee nuuf hambisaa lubbuu yakka tokko raawwanne nuti hoon qabnuu cubbuu rakkina yoo baqannes rakkinni nu qoratee deemeetu nutti dhufaa mana isaa nu godhatee nu rakkiftee rakkadhu siin jenna yaa rakkinaa situ ija nu jaamse eessaan ifa argina wayi gara jabeenyaa hormi nuun qabu naasu rabbumti nuuf birmatee as keessaa nu haa baasu gariin ofuu dadhabee garaan lafarra siqaa of utubuu dadhabee nutu qaamarraa dhiqaa kan ittiin dhiqannullee dhukkuba mataan isaa fincaanii wal makaadha bishaanii maqaan isaa wayi yaa rakkoo keenyaa kan hin argine firri si barbaaduuf miidhamne maaf callista yaa birri lubbuu meeqa harcaafne eega biyyarraa baane saharaa jibuutii keessa lafeen lamii koo cabee kan ciisu achi keessa galaanaanis nyaatamaa guggubannee waadamaa yaman keessatti dhumnee akka waan waa yakkinee rakkoon nu keessa jirru lammiin nuuf hin argine rakkoon nu keessa jirru lammiin nuuf hin argine yamaniif saawudii gidduu koomeen nurraa qunca'ee kan lakka'ameen dhumne lubbuun lammii koo ba'ee gufuu meeqaan dhaanamaa gidirfamnee ta'a takka abdiin muranne baraan rakkoo lakka'a dhagaa gurguddaa korree akka qararoof arbuu goota baddaasa yoo dhabne wayyo akka bishee garbaa goota roorroo diduu eessaa fiduu wayyo akka lemoo qilxuu hayyuu gaaratta fee waa madafee